Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan isiniin jirra warroonni chaanaalii Oromoo Saamsangii hordoftan jechuudha. Egaa har'aan tana wanta isin fayyada jedhee yaadu qabadhee dhiyaadhateen jira jechuudha. Innis maali yoo jettan feesbuuka irratti namoonni wanta adda addaa taagii yookaan poostii nurratti godhanii wanta isaan poostii nurratti godhan yookaan taagii nurratti godhan san taayimlaayinii yookaan gabatee keenya irratti bahanii jechuudha. Yoo nuti haquu maanne ofii isaatiif naqamu jechuudha. Amma kan ilaallu yoggaa namoonni taagii nurratti godhan eeyyama keenya malee akka gabatee keenya yookaan taayimlaayinii feesbuukaa keenya irratti hin mul'anneef karaa gochuu dandeenyuun ilaallaa jechuudha. Egaa kun baay'ee mishaajeetiin yaada. Yogguu namoonni wanta barbaadan mishaas ta'e badaas ta'e yogguu taagii nurratti godhan jalqaba nutu argaa jechuudha. Osoo namoonni hiriyoonni keenya hin argin nutu argaa. San booda yoo eeyyama gooneef feesbuuka yookaan taayimlaayinii keenya irratti mul'ata. Yoo garuu eeyyama hin godhin achumaan haayidii tahee badaa jechuudha. Haala itti godhamuu dandeenyus waliin ilaalaa jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba feesbuuka ni banannaa. San booda haala kanaan nu fida jechuudha. Feesbuuka yogguu banannee asirratti sararri sadii kan piroofaayilii seetingii wanta adda addaa keessatti argannu ni jira. Isa ni tuqna. San booda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Asumarraan gadi deemna. San booda asitti account settings kan jedhu ni jira jechuudha. Isarratti yeroo tokko dhoofna. San booda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Jalqabarraa gadi afuraffaa irratti timeline and tagging kan jedhu ni jira. Isa yeroo tokko ni tuqna. San booda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Kan jalqabaa kuni who can post on your timeline kan jedhu kuni namoonni gabatee yookaan taayimlaayinii kee irratti poostii godhan eenyufaa haa ta'uu jedha. Isa yeroo tokko tuquudhaan san booda only me kan jedhu kana filattanii jechuudha. Yoo isarratti dhooftan isin malee namni biraa gabatee keessan irratti wanta barbaade poostii godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa kana filattu jechuudha. San booda haala kanaan only me jedhee nu dhufaa jechuudha. Kan lammaffaa kun review posts friends tag you in before they appear on your timeline kan jedhu kun namoonni yogguu taagii sirratti godhan osoo gabatee kan kee irratti hin mul'atin dura eeyyama si gaafannuuhi jedha jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo tokko tuquudhaan san booda haala kanaan amma ofirra jira. Kanaafuu oonii gootanii jechuudha. Haala kanaan asitti oonii tahee jira jechuudha. Namoonni wanta fedhan yoo poostii isinirratti yookaan taagii isinirratti godhan gabatee keessan irratti mul'atuudhaan dura eeyyama isin gaafataa jechuudha. Kan eeyyama isin gaafatus nootifikeeshinii keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiqaa muraasa dura namni taagii irratti godhee ture asirratti nu dhufaa jechuudha. Yogguu taagii nurratti godhanii haala kanaan yogguu irratti dhooftan fakkeenya asirratti amma mucaan kun Abduu Walloo kan jedhamu kun taagii irratti godhee ture jechuudha daqiiqaa 25 dura. Garuu wanti kun amma gabatee kiyya irratti hin baane jechuudha hanga ammaatti. Asirratti eeyyama na gaafata. Add to timeline yoo jedheen gabatee kiyya irratti bahaa jechuudha. Yoon haayidi jedheen osoo gabatee kiyya irratti hin bahin dhokataa jechuudha. Kanaafuu wanta namoonni isinirratti gadhiisan wanta gaarii yoo ta'e add to timeline jettaniin gabatee keessan irratti akka mul'atu hiriyoonni keessan akka argan godhuu dandeessanii jechuudha. Yoo wanti sun badaa wanta hin fedhin taatan ammoo haayidi jedhuu ni dandeessanii jechuudha. Yogguu add to timeline jettaniin haala kanaan post added to timeline jedhee gabatee keessan irratti bahaa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtuu jedheetiin yaada. Baay'ee salphaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.